na wajjin galee naan jite wajjin hin galuun diti araama dalaguun diti jennaan na wajjin galeeti na wajjin bullaa nama dabalatte nan diti sababii sanaatti viidiyoo tokko irratti hojjette. Ajandaan samuuna kana jara kana gaa. Ati namni guddaan kun namni miidiyaa irra beekamu mucaa daa'ima mataa hin qabne maraattu waliin laayivii irra teettee nama arrabsuu jechuun. Amma mucaan qalloon kun mucaan akkas yoo sirkatti du'e hoo baay'ee abbaadhuma maqaa of balleessa beektu kana. Simboonee Mokonnin Ministeerizimii Oromiyaa bara 2018 ta'uudhaan injifattee jirti. Akkuma argitan guyyaa kaleessaa Ministeerizimiin Oromiyaa filatamtee jirti. An kan nadhibu Ministeerizimiin dhiiraa jechuun booy turizimiin dhiiraan jiru. Musaan eegaa jira, kaloon eegaa jira. Maal wayyaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشبار كفوني وردفتو تاف كبجمتو تأورو الشو أكما كمنا فجرت سنون جرين عافيان أكما سنين جتشا يمنام كما موجه سنو هجين إجازة باجرتو إجازة باجرتو إيسا إنان ديدني متي جولين توكو توكو أني سكستان استوديو كستاونا دبريرا كايتان إجازة بافنيان سيني غالي كدام كايتان كدام آكيسا زور زور جلافني سيني غالي مونا كان موين إجازة توكو فاشيني تيرا سيني غالي anyway إران فدا سيتشادا ورم وقامي تو مدامي keessan hojii keessan hojjettanii maatii keessan gargaartanii ofii bakka guddaa yaada jirtan rabbi isin gargaar rabbi isiniif haa dabalu jechaadha warra immoo achiif fiigee maallaqa bazzaree akka barbaade dhiiratti gadhiisee waan arge jedhu jechaadha rabba qajeelchu amiin jedha anyway har'a guyyaa sadaffaa keenya day 3 Genya jira guyyaa sadaffaa keenya gadhiisaa jirra jechaadha daily guyyaa 30 jalqabneerra har'a guyyaa sadaffaa keenya jumaan akkam ture baay'ee jumaan akkam ture bareeda miti ana bira alhamdulillah wallahi warreen magar channel kana taarwaa dhuftan channel kana subscribe tuquudhaan onnee ko gochuun dagatinaa tuquun dagatinaa sinii galee subscribe tuquun onnee dhuma ko tuquudha bakka jira miti kanaaf viidiyoo kana illee hundi keessanuu baay'ee viidiyoo nu jalaa bu'aaran beeku guyyaa maanii deebi'ee haruuf ta'een beeku chaanaliin keenya hedduu nu jalaa qabbanaa'ee jira haala dandeessanii like ittiin dagatina gara viidiyoo. Isuma dhuguma du'aan fakkaatu bara namni ofitti qoosuu jalqabe irra geenyeerra baay'ee. Ajaa'iba boo. كبري قمرة تخدنا برا نعناينا بحري انتهي كن باري تقيد كأري انتو متناخي هقونا قري مني قبرنا حلاف مقدي تحز دليه زرق دليه عرقية اموزن كحقية افلزن طلقية ايسن برد دنبرو لأمني زي كان فريتها صعدة زي تدانا yoo waa dubbadhe xunchaasii argitaniittu yoo niise naquuqa isinii kolfeen dhufa deeqa tokko kolfeen dhufa isinii galee ani sittin kolfine ani zakarwa sittin kolfine afaan Tigriffaatiin sittin kolfine jechuudha isinii galee ani ijoollee ganama kanaan maaliif polotikaa barsiisu dhaggeeffadhaa. Shaneenattuudha jawaarattuudha fundura mootummaa dhaabanna funduraa biyyii dhaabanna jawaarattuudha shaneenattuudha fundura mootummaa dhaabanna funduraa biyyii dhaabanna abiyyi wajjin jirra galatoomaa. Asirratti koo gaariidhaam jechuun atu isa dudubbeedhaatti musan argitaniitu miti ijoolleen kun atu nagaa isaaniitiin barumsa baratanii waan sammuu isaaniitii wajjin madaalu atu baratanii waan garaa garaa hojjetanii gaariidhaam
Wanti ijoolleedha madaalu waa meeqatu jira daraa poolitikaa keessa galchitanii inni kun akkas jedhi waan argi jettanii jechaadha. Ijoollee miidiyaa irraan fidinaa. Gaariidha. Mootummaa bira dhaabachuunis wanta adiinis gaariidha. Garuu immoo ijoollee kanaaf hin madaalu haasaan kun amma. Bara akkamii rakka keenya koo asab. Gadaan cinaasitti halkan itu wajjin gala gajetti. Wallahi galu orang ni kok kuna sadar dunggal menjirin. Sana kese arti te video to kula to ane video ro tino tedde. Tiga nama syafrat yo le nama syafrat te ide arti. Nargut. Alkat kana ane macire kabu. Asi bos kira nau gidat. Depoti bos. Hati mana kamera ya fi galut. Sana kese te chut kamera ni ora bayar. Sini mo chut debite malet. Sultan kasi te te kira wala te biya habu Ethiopia. Ari sana chut. Maaliif nabu been ijoolleen asii namni akka namatti darbuun jiru namni namatti miidhuun jiru aadaa qabanii safuu qabanii miskiina argaanii nyaachisanii obaasanii nama nama arifatu keessaa akida nuti jimmaa ijoolleen jimmaas nama kabajaa qabu nama safuu qabu nama namni gad ba'ee nama arrabsu hin jiru baalagee yookaan intala kanaasis jimmaa keessa jira baalageen tokko tokko njan haasatu. Narkootee baate kaameraan godha bara abbaan manaas immoo dhuftee kamerayaan dhuftee gandarraa baaftee abbaan manaas immoo jirti seeraan akabachiisaati kun dubbatamu. Eenyudha kan morma si qabe? Fatiyaan. Ishee kan Fatiyaan? Jireen gadda ilaa arsaatu sana miidiyaa irratti. Eenyu maqaan ishee sabaan boontuu ishee jettu sanama? Sabaan boontuu siyan. Akkam ta'uudha ilma dhiiraa morma qabdi isheen? Na rukutte dhuftee lajiidhaan halkan aannan san laafii galee rukutte ofa ta'uu dhaan gurgaaru. Aannan rukutte jechuudha. Duunee irra dhiiruu reefu duunee gaa reefu duunee? Ammaaliin jedheen gaafa duuba gadaatti galu gadaan shuraansiin beektaa Dubaay keessa gadaan shuraansiin naa jolleessiti. Na wajjin galee naa intite wajjin hin galu nditi haraama dalagu nditi. Jennaan na wajjin galeeti na wajjin bullaa nama dabalatte nditi. Sababii sanaatti viidiyoo tokko irratti hojjette. Viidiyoo irratti hojjette viidiyoo tokko irratti hojjetteenis aare viidiyoo keessa galee. Gadaan nyaata nu bitee jolleessiti miskiina bira dhaabbataa haadha isaa argaa gadaan kun. Viidiyoo na waraabdee ana kitti boo'aa ana keekee waabbase itti jedhe viidiyoo waraabdee gadheessi foolootti na gurrachuu itti. Kan namni bira naa bite nyaata. Aaree ibidda beemarumaan qotti ibiddinatti qabate hammas ijoollee arsii hojii hojii nyaatte kaate gaaddiin nu bu'ee ijoollee arsii irratti viidiyoo hojjette. Barreeffamni kee mul'atu maa yaaqu akka malee mul'isaa jira maal akka ta'e hin beeku. Akkamittidha isheen morma si qabdi? Morma baanii boona rukutte siin jedha bar kaameraan ilaalaa bar. Akkasumatti morma si qabde? Morma qabu miti. Dhuftee na rukutte layyiidhaan na rukutte. Innaa kaameraan hin jiru waraabamne viidiyoon? Kaameraan waraabara viidiyoo biyyi kun kaameraan amma sirraan bulamu. Siraan nanneessa warqaan nyumaa dubbee jedhu baay'ee qaba. Nanneessa na qabsiisa intala moomma barbaade nabe. Biizaa kiyya pilaa godhamee duraan biizaa waan pilaa godhamne seetan dhiisi. Dhugutuu jechuudha itti darbuun dhiisi. Yeroo sana keessatti. Amma maal gorsa beektaati dhaggeeffadhu. Nansi gorsa. Jalqaba ID kee fudhadhu. Sii galee? ID miti biizaan kiyya pilaa godhameera ji'a lama qaba biyya kana keessa deemuudhaaf. Ji'a lama guutuu. Nasaa. Ji'a lama qabdataan mirga qabdataan ammaarree ani turistiin dhufee raasitti mormana qabdattee taadaattee seeratti hin dhiyeessitu hin hidhamti. Barbaadeen dhabe siin jedha bar mana hoteelaa tokko keessa waan taateef morma si qabdi isheen. Okay, Buchoko, bye. Yanena, thanks so much, Mayako. Thank you, Adoko. Follow what I'm doing. Follow what I'm saying. Haramati, the government, Haramati, the good number of activity, Nafutical 90 dividend, Managadan, Razi to Galu, Wajiningal and 90 dividend. What activity? Akajet Sheni? Wajingala, si Wajiningala Anjade, Jenana Tidalakota Tanjade, and now one Barbad and Natutuka, and Nadada, do but Fenada and Nakontota. Aramnico Kunasharat, you see number 90. Wallahi jadi wallahi nama badi naruku te bodo jitu te wallahi lazim jole samaran nama shani ojin nufte wata dara aga wate jole samarani ha te nama shani naruku dura nufte ya te gandara ya famte haro nechu garoni imaratin dubai ke sanjira do yon intel sana biya busin yon biya busin injirat garu mo bodo injirtu soke kapsi soke afan dande samitiat Sirriitti nanda sirriitti gadabii hin buuse waraqaa eenyummaa biyya duwwaa qaba jee nama guutuun qaba. Maarree viidiyoo qabda taanaan viidiyoo fudhadhuuti dhaqqa. Isa maakisiin deeme qabsiisa ammas immoo. Biyya buusi. Biyya galtee hojii ishee hojjettu biyyatti. Galtee lukkuu hojjettu nangalcha biyya galuu barbaadde. Lukkuu haa horsiistu deemtee biyyatti. Hoonaadha kun lukkuu haa horsiistu deemtee maal jechuudha akkamitti mucaa morma hooti. Indee maal jechuudha.
Mucaan bar beekaa sindiisa malee mucaa waraana keessa ture dhufe bar rukuttaatoo ta'e dubartii miti dhiira 5 10 iyyuu hin galchan. Nama waraana keessa ture bar. Amma bibi wanti sin beekoo dhannu. Agabda ani argine layyii harkatti nama marte layyii harkatti qabee rukuturaa ga'e ijoollee shamarran naqa qabdee garaagaraan namni 5 jechuudha. Dhuftee na qabdi. Walakkaatti hin boojjame. Walakkaatti hin boojjame kaameraan ni waraabaa jira. Abbaa mana sanaas tinaa qabachiisa amanaa jira fuudhee dangadasi nama narrabsinii gastii baate nama narrabsinii nama tuqinnaa jedhanii waadaa nama irratti galee jira. Ani nama tunnee nama narrabsinii jira biiduu irratti hojjetee sababii ijoollee asii ta'e irratti dubbadhee dhaame garuu asirratti namni jiru jaarsi taa'ee yoo dubbate yoo intalli sun gadame hin buune ta'e amaddiinii miti. Yaada gaariidha kun. Hundee? Akkamitti mucaa morma fuutee otoo waan barbaade ta'e ikkoo Dubaay keessatti harkaan nama tuquun hin danda'amu beektamni. Obboleessu dhaggeeffattuun hima. Ani duraan bisaan kiyya waan inni pilaan godhame ta'uun bare. Pilaan godhameera. Duraan hin quba qabuun. Maaliif bisaan kiyya waan hojjetame ta'uun qabu quba qabuun. Yaadaan isi gaafatu qamariyyaa. Inni bisaan kiyya pilaan godhameera maaliif inni mannee maaliif qabsiifneetti. Godessu lakkisaa siraan gaafachiidhaa aareetan miira keessa galeessuudhaan mana keessa olii gadi fiigaa. Negortima. Wallahi abang kau tibi orang debu atau punya tanya ganama sufi deh cur ganama sufi itu online jira amma yona aku bonjer malifi malah kadang nggak ada baca tenang name miskin orang napa daman nufu miskin aja nya dah mana kita rakyat aja gute wajib yo kita bisa jalan baca malah sih masih cuma gitu berin nggak ada sana itu warga kita malah Israel itu refam isin ID kamu itu sudah ada wanti silki kan erokan nama silki sirka udah sudah timah ada wanti mucana malah orang refam nih. Jadi nama segi sirka ud. Ansabe kan diko sultan ka bebiyana busa mati kira kala teman de bengala. Juruan ko balle senu fe. Jadi ini sih dapat den. Usi goti jadi nak kabari na wallahi. Juruan sini bizan ki jalalu bizan ki sirki ra udah lalu bizan ki jala magutun kam. Isne te di mana tu ila ke se butan to kona namne. Buta si te sorifa te nabe. Abute bachi bute nabe si. Abute bachi bute. Intalli kun rakkoo guddaa qabdi garuu isheen akkasii gootu kun dhugaa. Ilame ustazin kenya abbootiin amantaa isaa hin beekne abaara intalli kun harama waan dalagde keessa agira mucaa haramaati. Isheen ikkoo akkati barbaadeetti siimatte bare na barbaade galee na wajjin qabatti. Toma kijiba siito jetti ana to jechuu naannoo jetti viidiyoo jetti. Nama kuma tokko irratti akkasitti bare nama kuma tokko na jala ture. Ana to jechuu na viidiyoo na to jetti. Maal hojjechuu didde? Na hojjetti naanni hojjechuu didde harama dalaguun jedhee nama furutti. Na hojjettu? Harama dalaguun jedheen. Umri dia gumma kan harama tu kondala kunjering ittin yetti. Kana video na tede teu jetti kijibdun. Anu akkamitti jaartii guddoon siin na hojjedhu siin jetti. Matana baname is banati na sina beres kotu ada bimi kot. Ani inni asirratti na dhibe onnee kennaaraaf isii galee mucaa kana onnee kenneefi ofuma waan hin taane keessa akka hin galle mucaan kun dhaqee. Garuu immoo dubartoonni akkasii ija babaasuu jechuun በጣም የሚያስፈራ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ዋይ እዚህ ደግሞ ማልጅራት ፈለጌፈኔ ወልቴ ዴቢና ካንሲ ስላል ዳገይ ነምቸ ጉደባዴስ አኒ ወላሂ ዱገማን ስታሰው ባየ ሲከበጃ ባየ ነም ጉዳነት ተፈካት ሲገሌ ሰሙንስ ቃማንስ ወሙንዳኑ ነም ጉዳነት ተፈካቴ ሲከበጃ amma garuu kabajjaan ansi qabu gadi bu'eera ani si kabajjee dhabaadhe suni wanti si godhullee hin jiru wanti si dabalus wanti si hir'isus hin jiru of taatee jiraata namni muluun of ta'ee jiraata ati namni guddaan kun namni miidiyaa irra beekamu mucaa daa'ima mataa hin qabne maraattu waliin laayivii irra teettee nama arrabsu jechuun baay'ee በጣም ይከብዳል ati inni okay maraattu arrabsu ati maal jechuu ati ashqaa baxaa isa waliin arrabsu ati maal jechuu ati na arrabsitee fan si arrabsuuf hin dhumne si arrabsuuf hin dhumne malsii si deebisuuf wanti malsii si deebisu sunillee ati nama guddaa nama kabajjama namni si kabaju maal jettee laayivii irra teettee isa wajjin arrabsitu wanta ati na arrabsite takka mulumaa dhaga'eera garuu as gubbatti akkana naa jetti siinillee hin jiru ishi takkatti bichaa si ibsa
qabii biyya galchi handaaqoo ati situet ana kaandaaqoo mee fuula eenyuti kaandaaqoo katissuuf ka fakkaatu fuula keetti fuula isaati moo fuula kiyya kaandaaqoo tissee ka fakkaatu ittaana kana isiin jaarti gaa kaneettu okay an jaartummaa kiyya amanee qaraa mucaa kana dideeraan inni waan fedhe jedhaa haasa'u an guddaa'e kiyyaa miti ani waa isaarraallee haasa'uuf hin dhumne kana jaartii akkamitti dandeetta ka jettu ayyoom na danda'e jedheen qara yoom natti koottu jedheen qara isin ajandaa miidiyaatii fi waan baay'ee haasooftanii haasaa garuu an mucaa miti ka taazzabe si taazzabe maaliif jettee wana gaafate wallaahi nama guddaa si se'a nama sammuu qabdu wayi si se'a inna cal'istee haasofte adaati sammuun kee duwwa sammuun qabdu mucaa kana wajjin teettee hadha na arrabsaa ajandaa na godhattee waan kiyya haasa'uu kan keetiin baay'ee si dinqisiifadha dhugaa baay'ee sitti garrameera baay'ee tokko kanaafi sheer godhaa biraan gaa ansillee na arrabsu malsiillee siin deebisu maaf atin umuriinis nama na caalu abbaa kiyyas nama ta'uu dandeettu an abbaa kiyyan malsii hin deebisu na arrabsu kanaafis dhugaa baay'ee sitti gaddeera daa'ima wajjin teetteeti waan hin taane dubbachuu kan keetiin baay'ee sitti gaddeera I am sorry ammalsii siin deebisu I am sorry sheer godhaa biraan gaafi baay'ee dhiifama ishee mana dhufe laayivii irra seenuuf na wanta irraa fadhe takkatti isinii dabaluuf oolu inni nu tana jaartii maalirraa goota jennaan jigi gabbuu jedhee mucammaan daa'imni isin argitan ka anaa wallolu kun gad darbee gabbuuseen jechuudha. Ati namni kabajamaan daa'imnillee gad darbee si buuse takka anallee isa wajjin teetteen arrabsuun kee በጣም ነው የምታሳዝነው በጣም ነው ያዘንኩብህ ሸር ጎዳ ብራና ጋ akkuma asirratti argitan egaa isin immoo deebii akkasitti kennite baay'ee abbaadhuma tof salphisa isin galee abbaadhuma bakka hin taane tof gulbattiitiin faradu'an mucaa qaalittiidhuma kana tof qaalitti jechuun niiti intalatti jechuun intalatti tof salphifte galee kanaaf isin galee akkas isin galee guyyaa kaleessaa immoo miis turizimiin oromiyaa filatamtee jirti anaaf Simboonee Mokonnin Miis Turizimii Oromiyaa bara 2018 ta'uudhaan injifattee jirti. Dorgomtoota 15 bara kana Miis Turizimii Oromiyaa ta'uuf dorgoman keessaa Simboonee Mokonnin Miis Turizimii Oromiyaa bara 2018 ta'uun gonfoo miidhaginaa Miis Turizimii bara darbee Daraartuu Tasfaayee harkaa fudhattee jirti. Akkasumas badhaasa birrii 350 badhaafamteetti. Dorgomtoota keessaa Meetii Tasfaayee sadarkaa lammaffaa fi badhaasa birrii 250 Aananitichaa sadarkaa sadaffaa fi badhaasa birrii 200 badhaafamanii jiru. Dorgommiin kun marsaa shanaffaaf kan geggeeffame yoo ta'u injifattoonni sadarkaa biyyaa fi addunyaatti Oromiyaa beeksisuu irratti kan hojjetan ta'a. Kana fakkaata Miis Turizimiin kan dhiiraan jiru. Miis maaliif? Booy Turizimiin kan dhiiraan jiru. Maaliif nan filattanu? Kanaaf anyway video irraa qabadee kana fakkaata isinitti isin barsiisee gammachiisee yaada keessan komentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa haga video kabraatiin haga guyyaa afuraffaatiin walitti deebinutti Oromoo show bye.